guddisuu fi kan nuufne dinagdeen kufee hakkan cabne. Toota fi daawwattoota miidiyaa carsee biyya halaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan ashamaa harka fuune akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya guyyaa har'aa nuti isiniif qopheessinee dhumnes isin biraan ga'uudhaaf qophii xumurree jirra. Qophiin keenya guyyaa har'aa nuti isin biraan geenyus qophii dirmammuu Finfinneeti. Dirmammuun maalii warreen jettan immoo qophii keenya aga xumuraatti yookiin amma goolabaatti yoo nu hordoftan dirmammuun maal akka ta'e baruu ni dandeessu yookaan irraa argattu jennee yaanna. Aga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa, nu daawwadhaa, nu faana bu'aanis affeerraa keenyadha. Egaa qophiin keenya dirmammuu Finfinnees seenaa gooticha dinagdeen of danda'uu qaba uummanni Oromoo jedhee nama falmaa ture. Seenaa dargaggoo sanyii Idashuu isiniif qabannee dhufnee jirra. Dargaggoo sanyii Idashuu kan dhalate gaafa guyyaa 21/1/1976 akka lakkoofsa Abashaattiin abbaa isaa obbo Idashuu Loosee fi harmee isaa aadde Ayyaluu Iddoo irraa kan inni dhalate. Kan inni dhalates dachee warra Tuulamaa kan taate yookiin handhuura Oromiyaa magaalaa guddittii Finfinnee irratti abbaa sabboonaa fi haadha sabboontuu irraa waan dhalateef sanyiin afaanii fi aadaa uummata isaa osoo hin gallakkifne ittiin guddate. Sadarkaa barnoota isaas magaaluma ilmaan Oromoo balaaleffattu kana keessa taa'ee aga barnoota sadarkaa olaanaatti fudhatee jira. Yuunivarsiitii Darba Maariqoos irraa dipaartimentii LLB yookiin barnoota seeraatiin eebbifamee jira. Yuunivarsiitii Salleek irraa immoo tuur manaajimentiin eebbifameera. Dargaggoo sanyiin magaalaa Finfinnee keessatti dargaggeessa Oromoo wal taasisuu fi ikoonomikaaliin ijaaruu irratti nama fakkeenyummaa addaa qabudha. Dargaggoo sanyii Idashuu bara 1989 sochii dinagdeen uummata kana ijaaruu yookiin magaalaa Finfinnee irratti dargaggoo Oromoo walitti qabuu magaalaa kana keessa akka dargaggeessi keenya hojjetee jiraatu gochuu eegale. Jaashaan bara 1989 aga bara 1990 immoo sochii waldaa ijaaruu yookiin dargaggoo Oromoo walitti fiduun hojjechaa ture. Isa booddees gaafa guyyaa 25/1/1991 akka lakkoofsa Abashaatti harka diinaa yookiin harka bineensotaa seene. Harka diinaa seene hacuuccaa cicimtuu hedduu keessummeesse. Hacuuccaa inni keessummeesses akka dhala argatee ilmoo isaa ittiin boqonne gochuu fi quba qeensa isaa akkasumas luka miila isaa irratti hojiilee bineensonni TPLF fi ergamtoonni wayyaanee OPDO'n hojjechaa turan hedduu kan nama gaddisiisudha. Egaa sanyiin fuudhee waggaa 9 osoo dhala hin arganne turus teekinooloojiitti fayyadamuudhaan ilma maqaan isaa Niimoonaa sanyii Idashuu jedhamu bara 2013 gara dhumaa keessa argatee jira. Akkuma aartistii Taaddalaa Gammachuu jedhee qonyeen lafa ba'ee yaadamma koomaa isaanii garaan naman toluu waan darbe yoo kaasanii jedhee akkuma sirbaa ture hojii uummata Oromoo irratti jarri bineensonni TPLF raawwachaa turan gaafa laallu baay'ee amilee namaa kan cabsudha. Gaafa guyyaa 27/4 bara 2002 immoo waldaa dargaggoota Oromiyaa keessaa miseensa hedduu horatee guyyaa 16/1 bara 2003 immoo waldaa qusannoo fi liqii jedhu hundeeffamarratti hundeessee jira. Isa booddees gaafa guyyaa 10/8 bara 2003 gamtaa baankii damee qarsaa jiru irraa sheer ordarii xiqqaa 100 bituudhaan baankichatti makamee jira. Bara 2006 ammas dabballoonni OPDO ergama wayyaanee fudhachuudhaan maallaqa miliyoona 28 adda bilisummaa Oromootu isiniif erge jechuudhaan steetimentii baankii intarnaashinaali Oromiyaa damee gamoo gibee irra jirurraa hojjechiisuudhaan gaafa guyyaa 21 jarri dhala namaa nyaachuu saamuu dararuu baran ergamtoonni wayyaanee OPDO'n qabuudhaan mana hidhaa biyya kanaatti deebisanii. Isa booddees osoo mana murtiitti hin dhiyeessin murtii tokko malee mana hidhaa biyya kanaa keessatti guyyoota dheeraaf dararaa turanii booddee mana murtiitti dhiyeessanii manni murtiis yakka isaa qorachuun ragaa dhugaa waan of harkaa dhabeef gaafa guyyaa 3/6 bara 2006 bilisa baasee jira. Dargaggoo sanyiin mana hidhaa biyya kana keessa jiran akka mana saalammataatti kan inni ilaalu. Mana hidhaa erga ba'ee booddees kaayyoo isaa osoo hin daganne hojjechaa ture ammas hojjechaa jira. Kaayyoo inni irratti miidhaa hedduu keessummeessaa tures
kaayyoo uummata Oromoo fi dargaggoo Oromoo magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate Orma Soortu kana irratti dargaggoo fi shamarran keenya akka dinagdeen of danda'anii jiraatan gochuudha. Egaa dargaggoo sanyiin akkuma waan qabate galmaan ga'u malee irraa hin deebine gaafa guyyaa 29 ji'a 6 bara 2012 ammoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jedhu hundeessee jira. Dargaggoo fi shamarran hedduuf carraa hojii banee Oromiyaa keessa naanna'ee miseensa hedduus horatee hojiilee uummata isaa boonsu hedduus hojjetee jira. Hojiilee inni hojjetes waggaa tokkoo fi ji'oota murtaa'an keessatti biiroolee 17 fi giddugala gabaa magaalaa Finfinnee keessa akkasumas amboleemman galaan kan qofaa osoo hin taane magaalaa oolotaa irratti illee hojjechuun akka biyya keenyaatti hojiilee ajaa'ibsiisoo ta'an hedduu hojjechaa jira. Akkasumas kaayyoo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayeffatee uummata isaattiin tajaajiluuf hojjechaa jiru. Midhaan dheedhii qonnaan bulaa irraa gara magaalaatti dhiyeessuu fi haga biyya alaatti erguu, kuduraa fi muduraa oomishuu fi dhiyeessuu, oolmaa dargaggootaa qopheessuu, ijaarsa manneen dhuunfaa ofiin of gargaaruudhaan mana jireenyaa ijaarrachuu, gamoo mana jireenyaa waliinii yookiin riil isteetii ijaaruu, mana jireenyaa appaartaamaa irratti hojjechuu, re'ee fi hoolaa horsiisuu gabaaf dhiyeessuu, biddeenaa fi daabboo tolchuun hawaasaaf dhiyeessuu, aannanii fi bu'aa aannanii oomishuun gabaaf dhiyeessuu, loon furdisuun gabaaf dhiyeessuu. Kana qofaa osoo hin taane kaayyoo jajjaboo ta'an hedduu uummata isaatiif qabatee jira. Gaafa guyyaa 11 ji'a 9 bara 2012 waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa beekamtii akka biyyattiittis kan inni argate. Waldoolee akka biyya keenyaatti argaman waldoolee 98,400 jiran keessaa sadarkaa jalqabaa argachuun hojjechaa jira. Hojiilee waldichi hojjechuun sadarkaa jalqabaa argates hojiilee jajjaboo ta'an waggaa tokkoo fi ji'oota murtaa'an keessatti hojjechuudhaan beekamtii akka biyyattiitti argatee jira. Ammas hojiilee ajaa'ibsiisaa ta'an hedduu hojjechaa jira. Egaa kaayyoo waggaa dheeraaf itti miidhamaa itti dararamaa ture galmaan ga'uuf ammallee ciminaan kan inni hojjechaa jiru. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa teessaniin hordofaa turtan qophiin keenya dirmammuu Finfinnee kan guyyaa har'aa nuti isiniif qabannee dhiyaanne kana ture. Egaa chaanaalii yuutuubii miidiyaa caffees subscribe, share, like gochuudhaan hordofaanis affeerraa keenyadha. Waan nu dhaggeeffattaniifis galatoomaa isiniin jenneerra.